Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan. Galatooma galata guddaa na biraa qabdan hammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isiniin jecha egaa obboleewwan kiyyaa mata duree jalqaba irratti kan akkuma argitanitti jechuudha tarii namoonni baay'een akkuma koo kana rifachuu illee dandeessanii waan baay'ee keessa kootti nama deesseef akka irraa dubbadhu na dirqisiise innis maalidha micayyoo kana bakka ishee dhaqxanii hin nyaattanii jireenya isheen jiraattu sana hin jiraattanii garuu ani wanti yeroo baay'ee sirriitti gaafii natti ta'e wanti laphee koo nama deesse maalidha yoo jettanii nuti ammam akka garaa walitti jabaannu keessattuu nuti ijoolleen Oromoo hammam takka jireenyi obboleewwan keenya jireenyi hiriyoota keenya hamma nu jibbisiisu ka hamma kana maaliif namni du'aan nama hawwu nama sana nama argaa dhabe jechuudha. Har'a micayyoo kana osoo obboleewwan ishee argee wanta namni kana isin posottan kana maaliif jennaani anumti halagaan tuni gaafa naqee miidiyaa irratti riippi waan jedhu argu hammam akka rifadhe hammam akka lapheen koo nama daa'e natu beeka jechuudha. Osoo obboleewwan ishee argee osoo obboleettiin micayyoo kana osoo maatiin micayyoo kana arganii maal akka jedhanis yookaas immoo maaltu akka isaanitti dhaga'amu haadha qabdanii gammatuun isin dhibu obboleewwan qabdanii gammatuun isin dhibu ofuma keessan gimmitii keessa galfadhaa haa ta'u malee garuu maaliif du'a walii hawwitu maaliif amma kana wal isin jibbisiise maaliif dhugaan isin jedha micayyoon kun garuu ani isheedha nama arrabsu isheedha dhugaan isin jedha sababa tokko malee lafaa kaatee nama geessu tasuma hin agarri micayyoon kun ofii isheetti xaarratti jireenya dhuunfaa ishee jiraachuudhaaf tattaafatti waa tokko isin hin miine kana dura akkuma isinitti duultan akkuma afaan keessanitti duuleen budaa itti taatanii nyaattanii amma mootu lafa isheen dhukkubsattee ciisutti riippi jettanii gaafa viidiyoo akkasitti postottanii dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa baay'ee tokkos jechuudha nama saalfachiisa isin wajjiniin hin beeku ani maaliif jennaan dhugaa rabbii ijoolleen kana godhan garuu piroofaayilii isaanii jala galee ilaalee jennaanii piroofaayilii isaanii suni kan sobaa akka ta'e hin beeksisaa kan isaan ibsu yookaan eenyummaan isaan ibsu wanti noormaaliin orjinaali tokko achirra hin jiru. Warri akkasitti dhibba namaa yookaas immoo jireenya namaa jibbu kun silumayyuu harka wayyaa jalaan dhokataniiti waan ta'eef angaruu wanti gaafii natti ta'e osoo uumamni rabbii kuni hojiin rabbii kuni harka namaa ta'e osoo ofii keessanii si aangoo qabaattanii ilmi namaa tasumayyuu dachee kanarra hin jiraatu jechuudha. Bagumatuyyuu kan nama jiraachisullee kan nama ajjeesus rabbiin tokko ta'e wanti hundumtuu baga akka harka rabbii ta'e baga harka keessaniin ta'ini ammootu garuu isin wajjin Oromoo jedhanii walitti lakkaawwamuun baay'ee nama saalfachiisa. Maaliif jennaani micayyoo fayyaa eenyumtuyyuu namni dhukkubsata hin fayyallee jechuudha. Micayyoon kuni dhukkubsatteerti akkuma nama kamiyyuu yaallamte nama fayyuu danda'udha. Maaf itti mortan maalirraa argattan bakka ishee sana dhaqxanii jiraattanii kan ishee nyaattu nyaattanii jireenya ishee sana dhaqxanii toonii bakka ishee buutanii jireenya sana jiraachuu hin dandeessa waan ta'eef maaliif sammuun keessan kana yaade waaqayyo bichaaf beeka maaliif namni hamma kana karaa seexanaarra imaluuni gaarummaa hin qabu. Kanaaf osoo nu ta'e jedhaati bakka sanatti ofii keessanii of madaalaa laala maaliif jennaani osoo namni obboleettii keessan tokko lafaa ka'ee suuraa ishee fidee miidiyaa irratti dhoobee akka kana jedhee maal takka isinitti dhaga'amu nama sanirraanis dhiibbaa akkamii akka geessisuudhaaf ariifattan ofuma keessanii madaaladha madaaluun nama dhibu. Kanaaf waaqa sodaadhatii warroonni waan akkanaa kana dalagdanii gaarummaa hin qabu dhiisaa kaasaa suuraa ishee achirraan isin jedha obboleewwan kiyyaa tarii maaltu si gahe jechuu dandeessanii garuu ani hamma namummaa waan natti dhaga'amen irraa dubbadhe sababbi isaas nama ani maaliif jennaa micayyoon kun hin fayyiti waaqayyo akka keessan kana miti akka keessan kana dabatti yaadu rabbiin ishee fayyisuu danda'a.
ammoo gaafa achi fayyitee waan kana yookaan viidiyoo kana agarte maaliif jennaan wanti takka miidiyaa irra ba'ee tasumayyuu haqamuu hin danda'u kun ona ijoollee baay'een akkuma isin achi bosattanii du'iitii godhamee jira. Osoo gaafa kana agarte maal akka isheetti dhagahamu lakka ammuma kana dacheerra jiraachuu koo jibbanii waan jettu. Garuu dhugaa baay'ee tokko nama saalfachiisa baay'ee tokko jechuudha baay'ee tokko. Kanaaf obboleewwan kiyya jireenya walii hin jibbinaadha. Maaliif jennaan ilma namaa kamiyyuu jechuudha. Eenyumtuu dachee kanarratti nafu eenyumtuu dhiisee sokka. Kanaaf immootu jireenya boru dhiistanii keessaa sokkitan kana jettanii jibba walii yaadinaadha. Hamma kana jechuudha du'a waliif yaadina. Mee gaarummaa dhafu yookaan gaarummayyuu karaan gaarummaa walii yaadan yookaan karaan gaarummaa irra deemaniyyuu itti fayyadamtanii toos hin jalaan dhumne badiidhaaf hin ariifatinaa. Waan hojii seexanaati itti fayyadamtan kana karaa rabbiitirra goraame. Dhugaan isiniin jedha baay'ee tokko jechuudha. Maaliif jennaanii hin beeku. Maaliif silumayyuu namni gaariin namni namaaf quuqamu namni waa'ee namaa isa dhiphisu deebi'ee akka namaaf ta'e sanatti isaaf gaarummaan hin yaadamu maaliif akka ta'e hin beeku. Maaliif jennaan mucayyoon tun kaleessaa akkuma nama kamiitittuu jechuudha. Dhugaan isiniin jedha keessattuyyuu yeroo hunda yoo namaaf sagalee taatu jechuudha Oromoon koo cufti keessanu jette. Garuu har'a Oromoo santu ijoolluma ishee Oromoo koo jette yaamtu santu reeppi jedhanii mucayyoo jirtuu suuraa ishee fiddanii waan irratti dhoobdanii toonii gaafa akkanatti asiif achi postottanii baay'ee tokkollee nama saalfachiisa baay'eellee nama gaddisiisa. Waaqayyo nama karaa isaarra goru rabbi sinaa taasisu waan biraa waan jedhanii dhugaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een abaarsa bichaadha kan sinachirra argattanii maaliif namni mootu mucayyoo kanaaf iddoo guddaa qabu namni mucayyoon tun akka jiraattu barbaadu mootu isin abaaree wanti sinachirra buustan jiraate yoo jenne abaarsa namni isin abaari sana. Dhugaan isiniin jedha maaliif bakka ishee sana du'eeti jedheera anumtiyyuu jechuudha. Nama suuraa mucayyoo kanaa fiddee itti dhoobdee riippi jettee TikTok irratti maxxansite waaqni si dura si haa oolchu siin jedheeraan iyyuu jechuudha. Kanaaf wanti isin tarafta yoo jiraate abaarsa bichaadha. Kanaaf karaan gaarummaatuyyuu irra deemamee hin dhumne karaa seexanaatirra hin deemina. Akka bineensaatiitti waliin jibbina. Maaliif jennaan ilmi namaa kamiyyuu jireenya dhuunfaa jireenya mataasaa jiraata waan ta'eef ammootu kanaaf jettanii du'a waliif hin hawwina. Maaliif yaa jiraattu haadha isheetiif maatii isheetiif isheen iddoo guddaa qabdi. Isinitti yoo iddoo dhiphisteerti ta'ee dhaxxanii bakka isheen jiraattu san jireenya isheen jiraatta waan ta'eef isa fi malee nama jiraa du'e jettanii tooniyyuu jechuudha. Hammam takka osoo maatiin kan koo jettanii bakka sana buutanii ilaaltanii baay'ee laphee nama madeessaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Kanaaf wantoota akkasii hojjechuurra waan gaarummaa hojjedhaadha. Hamma du'aan ishee hawwite sana waaqayyo si haa fayyisu jettanii yoo kadhannaa gootanii fi kan waaqarraallee jaalatama argatan kan namarraallee eebba argatan isa kana malee ilmi namaa akkamitti namni iddoo lubbuudhaan jiru suura namaa fidee duute jedhee tooniyyuu irratti maxxansee toonii postota. Maaliif jennaan miidiyaa kanarra gaafa ba'u akka namni kan bira iyyuu ga'u akka hundumtuu ilaalu osoo beektanii garuu hammam akka jibba ishee qabdanidha. Warri kana gootan jibba keessa sana agarsiifachuuf waan kana raawwattanii waaqayyo sinaa qajeelchu. Waaqayyoon immoo nama karaa isaarra goru rabbi sinaa taasisu hin jedha obboleewwan kiyya. Kanaaf dhugaa rabbii namoonni baay'een warra suura ishee akkas godhee postote kana abaarsa wanti inni achirraa buuse yoo jiraate ammallee karaa isaatirra rabbi sinaa qabuun isin hin jedha. Kanaaf namni akka ilaalcha isaatti waan itti dhaga'ame dubbata. Anillee waan itti dhaga'ame irraa dubbadhee jira. Waaqayyoon sodaadha. Hunduma keenya yoo rabbi karaa isaatirra nu haa qabuun isin hin jedha obboleewwan kiyya. Namoonni yaada bal'aa qabdan koomentii jala naaf kaa'aa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isin hin jedha nagaan naaf tura.